feenu akka imaamatti suffachuudhaafis mirga qabna. Namni dhoowwatu hin jiru. Uffachuufis fannifachuufis dhimmi alaabaadha amma takka irraa dubbattan ni gaha. Ajandaa godhatanii deddeebitanii irraa dubbatuun nu hin barbaachisu. Walii haa gallu. Siigalaa miti. Kana dhimma alaabaadha hopefully maybe gaafa bilisoomne an manaa hin qaba duraanuu. Hopefully gaafa bilisoomne feenu akka imaamatti suffachuudhaafis mirga qabna. Namni dhoowwatu hin jiru. Uffachuufis fannifachuufis qabaachuufis walii gallaami. Kiyyattiin beekanii this is my identity period. Agas walii gallaami kaafaawonis yoo kamataa isaa fidate kiyyattiin beeka. As long as namni fedhe abbaan fedhe bar nuti bar warri silaa naa jennu mee abaa'oon ka abaa'ooti haa jennu abaa'ootu hundeesse. Dhugaa paartiin tokko mallattoo ittiin beekamuu qaba. Walii gallaami paartiin tokko mallattoo ittiin beekamuu qaba. Amma kuni alaabaan kuni sadarkaa abaa'oo calaqqisuu ol bira dabree Oromummaa bira dabree Afrikaa illee calaqqisuu seena. Kuni guddina. Barboo namni nabee isiisiisin jechuudhaaf maallaqa sii kaafalaa bara. Namni beekamaan celebritiin tokko huccuu aadaa teessii uffatuun mallattoo teessii mul'isuun barboo kun kabajaa barre. This is guddina irraa dhufaa bar kun. Jabeenya irraa dhufaa bar kun. Akkamitti namni inuma bakka deemtanitti naa mul'isaa an keessaa haa mul'adhu jechuu dhiisee namni haaw akkamitti yaadu eegalee na dhibee bara. Anama fakkeenyaaf alaabaan kuni anaaf qaaliidha waan guddaadha. Dhiiga hayyoota keenyaa, ulamaa'oota keenyaa, barsiisota keenyaa, wareegamtoota keenyaatiin as geenya irraan tana rabbii gaditti. Walii gallaami. So arraan tana Johaariin miti osoo Abiyyinuu uffatee fakkeenyaaf silaa guutuu addunyaarra deeme yaa akki Oromummaa jabeenya isii calaqqisa. Kana naa hubadhu. Kana naa hubadhu. Hammeenyaa miti. This is a promotion. Eenyummaa kee dhaadheessuudha kun. Si beeksisuudha kun. Namni if dhaadheessuudhaaf bara. If beeksisuudhaaf bara. Amma mootummaan addunyaa kuni hogguuniti kana uffanne paartii kaafaa ofii abaa'oo fi paartii caabaa'oo fi taabaa'oo kanatti nu beeku. Oromoo qofatti nu beeka deroo dhaggeeffadhu. Sigalee abaa'oon eenyuuf carraaqaa jira. Bilisa eenyu baasuuf carraaqaa jira uummata Oromooti. Abaa'oo fi uummanni Oromoo ija bitaatii fi ija mirgaati addaan baafamuu hin danda'amu. Kaafaa'oo fi uummanni Oromoo ija bitaatii fi ija mirgaati addaan baafamuu hin danda'amu. Ideoloojii keessan irratti yoonii fi wal dhabdan humaan qabu parsanaalii waliin qeeqina. Parsanaalii wanni fideen jiru. Nuti kanu dhibaa jiru ajjechaan uummata Oromoo akkamiin dhaabbataadha. Hidhaan uummata Oromoo irraa akkamiin dhaabbataadha. Kan qalamaa fi daftaraaniin ani lakkii karaa qawwee malee shortkatiin deema kaja'u haa deemu si eebbisne deemi jennaan. Hammoo lakkii ani karaa qawwee malee karaa biraatiin bilisummaan hin jirtu jedhu haa nuuf carraaqu. Hireen balloodhaa bar carraan guddaadha. Maaliif carraa walitti gabaabsitan? Addi bilisummaa Oromoo waboon karaa nagayaatiin dadhabnee jirraa karaa humnaatiin malee mootummaa kana
sirna kana cabsuu hin dandeenyu yoo jee amane mirga guutuu qaba ilaalcha xinxalee qoratee qo'annaa fi waan barbaachisu godhee waan kana irra gahe an dura dhaabbannaan qabu hamma lakki an karaa biraatiin beekaa karaa qalamaatiin karaa dippiloomaasii karaa afminshaariitiin karaa gartee mootummaa kanatti dubbatuun amansiisuudhaan karaa saniiniin isin bilisoomsa yoo jees ahlan wasahlan no problem kuni guddina hawaasaati kuni bilchiinsi keenya hawaasa hayyoonni keenya heddummaatu bilchiinsi dhufurraayi guddinni dhufurraayi nothing is wrong humnaas ni barbaadda barumsaas ni barbaadda kana hubadhu qalamninis humnaan tiifama humni immoo tiifamuudhaaf qalama si barbaachisa beekumsaa fi humni yoomiyyuu walitti haajama walirraa duroomuu hin danda'u sun sani kanaaf garuu dhimma gartee alaabaadhaa ajandaan godhuun kuni an ajandaa diinaatiin jira alaabaa dhimma alaabaadhaa yeroo kana keessatti osoo ilmaan Oromoo akka baalatti harcaafame ajjeefamaa jirutti osoo ilmaan Oromoo mana Saa'udii mana hidhaa keessatti akka daabbootti affeelamee nyaadhamaa jirutti tafkiin isaa nyaachaa jirtutti dhimmi alaabaadhaa ajandaa ta'ee as nuuf bahuun kuni dhimma kuni Oromoo fi Oromiyaa bilisoomsurraa fagooti. Ilmaan Oromoo guyyarraa akka gartee baalatti harcaafame ajjeefamaa jiru. Kana bira tarkaanfannee nuti dhimma alaabaarratti wal qeequun qaroomina moo beekumsa moo hayyummaadha moo dhimma alaabaa Oromoo irratti nuti wal falmuun yeroo ammaa kana keessatti bilisummaa Oromootiif gargaarsi inni godhu maali? dhimma alaabaa kanarratti ani as ta'e yeroo kiyya gubuun kiyya kun Oromoo fi Oromiyaa ibiddaa fi gadaa fi gadadoo keessa jirtu bu'aa takka wanni inni buusuuf maali yeroo kana keessatti alaabaadhaaf keenyee wal nyaachuun yeroo kana keessatti alaabaadhaaf jecha ibsa ejjennoo baasuun yeroo kana keessatti ajandaa guddaa ummanni Oromoo harkaa qabu karaa kamiin ummanni Oromoo gabrummaa jalaa bahaa jechuu dhaqqisne yaada cimaa jiru akkamitti gabbisne jechuu dhiisne yaada fudhatama hin qabne akkamitti lakkisne jechuu lakkisne ummata keenya kan Saa'udii Arabiyaa keessatti mana hidhaa Jiizaan keessatti ummata keenya kan biyya Liibiyaa keessatti du'aaf saaxilame sarbamaa ajjeefamaa fannifamaa du'a gartee bineensaatillee hanqatee akkamitti isaaniif sagalee ta'uu dhiisne yeroo kana keessatti alaabaan du'a ilmaan Oromoo ajjechaa ilmaan Oromoo hidha ilmaan Oromoo ummata Oromoo isiif jecha biyya areeme ummata Oromoo isiif jecha fannifame ummata Oromoo Oromiyaa bilisa baasuudhaaf yeroo qabuu fi humna qabuu fi dandeettii qabuun biyya ofii keessatti gumaacha guddaa godhaa ture. Arraan tana du'a dheefa biyyaa bahee takka immoo carraan isaaf itti dukkanooytee biyyarraa bahee ajjeefamaa jiruuf dubbachuun haqa osoo arraan tana san dubbachuutu haqa moo kana dubbachuutu haqa. Kuni waan wal falmachiisu wal nu mormisiisu ammaan tana. Eenyu kanarraa falmii qaba. Kuni yoo dhugaa dubbanne dhugaa paartii ABO adda bilisummaa uummata Oromooti. Adda bilisummaa uummata Oromooti. Kana namni mormii takka illee irraa qabu hin jiru. Garuu namni yeroonii fi sa'aa malee dhuftee ati dubbattu haqa qabdullee haqa siif murteessu beeki. Sa'aa malee yeroo malee
bakka malee namni haasawa yeroo itti dubbatu beekuu qaba bakka itti dubbatu beekuu qaba eenyutti akka dubbatu beekuu qaba kana amma kuni ajandaa diinaa gabbisa malee Oromoodhaaf bilisummaa isaa keessatti waa takka illee hin dabaluuf kanaafuu kana biraa ba'i